نكني جنة سيعمل نهار كسيف ركنة ويا ويا لبونا بورتو عيون ربو لبتنا بيود بوكان كومو لبونا بورت عيون ربو لبتنا بيود بوكان كومو مري مري جنان هاي أشما هركفوني دعوتو تكينيا كن يوتيوبي إساق زينو توب دا أسكيسات كان سن دعوت شيفنو في سنة رفسيسنو إما RTD في إما كسمس إما أورومو وقتا دارت كان يادا متا كينيا سنين جينيو تاوراني هركنا نسنيف كابت لدو في سربا محمد زبير لبونو فول ساجر akka ajaa'ibaatti qindeeffame akka ajaa'ibaatti walaloonsaatti fi daloonsaa kiliippiin isaallee akka ajaa'ibaatti kan hojjetame har'a nu biraan ga'ee jechuudha ergan viidiyoo kana hojjechuudhaaf ka'ee view 1146 daawwatameeti jira jechuudha sirbi kuni halkan tokkotti sirba view hedduu daawwatamuu qabudha sababni isaas walaloo fi daloon isaa baay'ee kan namatti toluu fi haala waqtawaadhaa fi haala oromoon keessa jiranuu fi haala hayyuuleen oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiranudha kan inni ibsu jechuudha egaa sirbi kun akkamitti akka hojjetame hanga aartii keessa jirrutti yookaan immoo xiqqoo si amma beeknutti waliin isiniin ga'uu barbaadeetanii egaa beekumsa isaallee hin qabu haa ta'uti wama tokko ammoo mana aartii keessa jirutti walaloo fi daloon isaallee qabiyyeen isaallee maal fakkaata kan jedhu isin biraan ga'uu barbaadeetanii sirbi kunis bareechamee daawwatamuu danda'uudha qaba jechuudha daqiiqaa 4 keessatti ergaa gurguddaa kan uummata Oromoo hunda dabarsu tokkummaa Oromoo kan leellisuudha jechuudha haala yeroo keessatti kan irratti hundaa'e walaloon sirbichaa akkas jedha qindeessaa muuziqichaatiif miiksiin isaa eenyu kan jedhu booda walitti deebina akkamitti qindeeffame kan jedhus immoo walitti deebina jechuudha egaa lubbuun haa bulu hayyuun Oromoo nutti hin deebi'u daguuggaan qomoo lubbuun haa bulu hayyuun Oromoo hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti gabrummaa didaniiti ilmaan Oromoo kan dararamaa jiranuuf sagalee ta'uudhaaf jedhanii lubbuu ofii dhabaniiti kan isaan jiranu har'a guyyaa hedduudha jechuudha kan isaan nyaataaf dhugaatii lagatanii jiranu fayyummaan isaaniillee kan nama yaaddessuudha jechuudha hayyuun Oromoo kun haa ta'u malee nuti isaan dhabne jechuun biqiltuu gaaddisa hin qabne jechuudha kanaaf sodaasaa kan inni keessatti ibsatuudha sirbi kuni hayyuun haa bulu lubbuun haa bulu hayyuun Oromoo nutti hin deebi'u daguuggaan qomoo jedha daguuggaan qomoo nutti akka hin deebinedha kan inni kaasaat jiru marii jennaan hayyuu waammanne dhugaadharraanee goota dhabne gadaan gadoo taanaan kan wallaannatu gadaan gadoo taanaan egaa akkuma beekamu mootummaan kun gadaa erga diigee gadadoo erga filatee bubbuleetti jiraan sirba kiyya keessatti ibseen jira weellistoonni adda addaas illee ibsaniiti jiru Oromooniif gadaan adda walirraan ba'u garuu Oromummaas cabsee gadaas illee cabsee amma gadadoo filatee sirna abbaa hirrummaatiin kan inni biyya kana bulchaa jiru jechuudha gadaan gadoo taanaan kan wallaannatu silaatu gadaan jiraate gadaadhaan wallaannatama hayyuun Oromoo akkas marii dhabaniitillee akkasuma dhugaa dhabanii hin dararamanu jechuudha gadaatu furmaata taasilaatu osoo gadaan jiraate kan cabes egaa tokkummaa jedha kanaaf falma kana yookaan hayyoota kana lubbuu oolchuudhaaf tokkummaadhaan kaanii akka qabsaanudha kan inni itti dhaamaa jiru ammoo sachi deebi'ee lubbuun haa bulu hayyuun Oromoo nutti hin deebi'u daguuggaan qobu hayyuun haa bulu lubbuun haa bulu hayyuun Oromoo nutti hin deebi'u gabrummaan lamuu gamnaan qabsoofna malee hidda keenya jabeessaa gabrummaa malee maaltu ganda nu geessaa gabrummaa malee maaltu ganda nu geessaa hidhannoo dhiyeessinee hin oollu bakka yaanne hillaannu ilmaan keenya gabrummaaf dabarsinee jedhaas keessatti walaloon kuni ergaa guddaa of keessaa qabudha jechuudha gamnaan qabsoofna abshaalummaadhaan yookaan malaan qabsoofna malee hidda keenya jabeessinee tokkummaa keenya jabeessinee jechuusaati gabrummaa malee maaltu gandagumaa nu geessa ilaa gabrummaa malee maaltu gandagumaa nu geessa yoo ilmaan Oromoo garboomedha yoo gabrummaan nurratti ba'aa taatedha kan nu dhaqne warra harka dhiigaa qabanu jala kan nu bullu jechuudha hidhannoo dhiyeessinee hin oollu bakka yaanne
hillaannu ilmaan keenya gabrummaaf dabarsinee jedha kun ifaaf bilisadha jechuun kun hatattamadhu malee midhaan lammaffaa isaa irratti kun immoo hatattamadhu malee fira koo bitaaf mirga harras jabaaf hayyuu kee diinni akkam fuune sirkaa wal iyyaafanna malee bullaan nurkaa qammana har'a teenye wallaallee bor dhaabbannee gaabbinaa. Egaa yoo hamma hayyoo kanaaf sagalee hin taane yoo tokkummaa dhabnee faffacaanee hayyootni keenyas lubbuun jaraas darbaati jira. Uummanni Oromoo gabrummaa lamuu keessaan baane keessatti kufaa jira. Bor gaabbuu irraa hamma abshaalummaadhaan qabsa'u tokkummaadhaan qabsa'uudha kan inni nuuf dhaamu jechuudha. Weellisaan Mahammad Zubeer jechuudha. Walolo feedaloo muuziqaa kana weellisaa beekamaadhaaf jaalatamaariif ol ka'aati jiru jechuudha. Leencoo Gammachuuti. Leencoo akkuma isin beektan nama kuttaa'eedhaanis ni beekama, namummaadhaanis ni beekama, sirbootan hedduudhaanis ni beekama. Sirba bibilchaataa adda addaa hojjechuutti jira Leencoon jechuudha. Sirba Abbaa Giddii isa kanaan duraas Abbaa Giddii jedhu kan Mahammad Zubeer kan hojjete waloloo feedaloo isaa. Sagaleen Mahammad Zubeer achi keessatti fayyadame sagalee baay'ee nama hawwatudha jechuudha. Sagaleen Mahammad Zubeer kiiloolees ni qabaa, reenjii kan jedhamu jiraas keessa kan bal'atu jechuudha. Sirbi sanaaf humna akka kennu ni godha jechuudha. Walaloo sana yeedalootti gaafa jijjiiree jedhu yeedaloo bareedaadhaan gaafa godhamee jedhu humna ni kenna jechuudha. Dhageettii nama dhaggeeffatuuf illee haala gaariin akka hin dhaggeeffatamu yookaan akka nu qalbiin keenya hawwata akka dhaggeeffannu nu godha jechuudha. Sagaleen isaatillee guddaa galatoomaa Mahammad Zubeer siin jenna. Walaloof akkuma isinitti mee Leencoodha. Yeedaloon Leencoo Gammachuuf Mahammad Zubeeridha. Lama ta'aniiti kan hojjetan jechuudha wal gargaaraniiti. Qindeessaan muuziqaatiif miiksiin jechuudha. Daawit Taaddasaa akkuma beekamu sirboottan afaan Oromoo hedduu jijjiireeti jira. Haala gaariidhaan miiksi godha, arreenji godha. Baay'ee kan namatti toludha fi qindeessaa muuziqaan Oromoon qabdu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Sirboottan hedduu kan qindeessee jirudha. Sirba Abbaa Giddii isa duraanis illee kan qindeessee isuma. Kaameraan Muhammad bin Aljaziiraati. Akka gaariitti hojjete Muhammad guddaa galatoomi siin jenna. Akka gaariitti hojjete Muhammad. Egaa namoonni ogummaa adda addaatiin babba'aati jiru guddaa galatoomi jenna. Egaa hamma immoo kilippii muuziqichaa maal ibsa? Kilippii muuziqichaa Oromoon hidha keessa jiranu akka jirti dararamaa jiranuu fi akka jirni bilisummaa dhabanii keessatti dararamaa jiranudha kan ibsu. Dubaayitti hojjetame qarreewwan qeerroowwan hedduun irratti hirmaataniiti jiru. Baay'ee kan nama gammachiisu haala gaariidhaan daayirekti kan godhamedha jechuudha. Warri garee kanaas guddaa galatoomaa kilippiin kun akka inni jaallatamu gootaniitti jirtu. Kanaaf gareen kun baay'ee guddaa galatoomaa diraamaatikaalii sin achi keessatti hojjetan baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Daayirektiin kan inni godhame. Dhumarratti yeroo kan nama gaddisiisu jechuudha. Doktorri hayyoota keenya sana mana hidhaa nyaata lagatan sana of dadhabanii akka jarritti harkisanii mana sana keessaa mana hidhaa keessaa baasan kabaja dhabaniitillee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hawwatu fi haala yeroo irratti kan hundaa'udha waan ta'eef sirbi kun viyuu hedduu argachuu qaban jedha. Mahammad Zubeer guddaa galatoomi. Egaa hamma daawwadhe kana keessatti viyuu 1146 ergam viidiyoo kana waraabudha jalqabe jechuudha. Hedduu deemuu danda'udha qaba. Hamma beekuu kanan isiniin jedha. Anis gama kiyyaan sirba tokko bareedaa isaasniif hojjechaatiin jira. Haala gaarii ta'een jechuudha. Namoota gurguddaa irratti hirmaachisiisan akka inni hojjetamaa jiru godhatiin jira. Akka hawwiidhaan eeggatan jedha. Egaa sirbii Mahammad Zubeer bareechamee sirba dhaggeeffatamu qabudha. Guddaa galatoomaa waan hordoftaniif barreeffamaa namni maatii keenya kiyyan taane isaa giseenutu sabskiraayib godha. Nagatti. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne.